السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفونه جرجرتو أمتك أشتي أمتك بجا أكم جرتني فيا كيسني نجيني كيسن بدأ الحمد لله رب العالمين اسنا جرك الله ربي أبولي وانكيا هردفتوت تانا لكوتي هندم تكيسني جو hedduu kanaaf galatoomaa naftiradha kabaja guddatu isiniin mala isiniin jechuun jaaladha isin kabajaa isin jaaladha na olitti rabbiin isin haa kabaju iddoo ofii jaalatu rabbiin isin haa kaawwatu isiniin jechuu barbaada galatoomaa yeroo kamiyyuu osoo isiniin galateeffanne isin bira darbuu hin danda'u wallahi har'as obboleewwan kiyyaa viidiyoo qabadhee dhufee gara viidiyoo kiyyaatti osoo hin tarreen dura obboleewwan kiyyaa viidiyoo kana yeroo daawwattan laayikii godhaa please laayikii naaf godhaa sheerii kan gochuu dandeessan sheerii godhaa sheer naaf godhaa akkasumas koomii fi hanqinaa jiru koomentii jala naaf kaa'uudhaan nafiisisuu hin dagatinaa saniin jechuun jaaladha galatooma har'a egaa gara viidiyoo kanaatti ittiin tarraa obboleettii diyyatan wallahi hedduu qalbii isitti na cabde jechuudha arge hedduu takka qalbii irratti na cabde jechuudha yaa isii bichaadha miti fakkaattoon akkasii baay'eedha jechuudha takka miicachuu dheengaddaa tana fa'a jechuudha obboleettiin teenutu rakkinni isii akkanatti isii boochisee madooftee dhukkubsattee hamma haasa'uu dadhabuu takka ofirra dhaabbattee malee dadhabduudha na baay'ee miidha jechuudha mucayyoon tun irraan beeksisa wallaggaadha dhalattuu wallaggaati jechuudha rakkoon isii mudate maali jechuu dandeessan rakkoon isii mudate osoo isiin biyya namaa jirtu abbaa warraa isii irraa du'e jechuudha ajjeefame ergasii boodallee itti aantee obsitee osoo akkasitti taa'aa jirtu abbaa warraa irraa du'ee ajjeefame osoo ji'a 4 hin gahinii haati isiidha harmeelleen irraan dabalamte sanillee dhuffattee gadi baatee miidiyaa irratti hin boonnee keessa ofiitti boottee dhumtee du'a abbaa warraasiillee mana gora haadha ormaa keessatti dhuffattee gubataa osoma jiraattu ammallee irraan deebitee abbaan ishiidha irraan itti dabalame jechuudha nama sadi dhabdee haadha abbaa manaa isii karraa wareegame dhabdee obsitee haadha isii itti dabalamte dhabdee dhokfattee obsitee osuma dhokftee deemaa jirtu abbaan ishiillee gubbaadhaan itti dabalame abbaan isii jechuudha irraa wareegame gaafa abbaan isii irraa wareegamu obsa kana hundumaayyuu dandamachuu dadhabdee madooftee madaan isii dhullisii ittaanu suudhan jechuudha mucayyoon tun madaan isii obsitee gaafa abbaan isii irraa wareegamu obsa dadhabdee gubbaadhaan irra dhahee gubbaadhaan ol bahe jechuudha ol bahee amma garuu obsa duwaa hundumaayyuu dadhabdee carraan isii carraa boo'ichaa fi carraa akkanatti baatee yaa ummata kiyya yaa saba kiyyaa yaa oromoo koo na bira dhaabbadhaa ani nama ak miidiyaa gubbattis ol bahee gadda kiyya miidiyaa irratti ibsachuu barbaadeetii miti haadha abbaa warraa koo dursa dhabee abbaa warraa koo dhabee obsadhee ol bahee hin boonne ol bahee namatti himanne keessa kootitti gadi qabadhee dhundhumee keessa kootitti imimmaan koo keessa kootitti gadi dhangalaasee dhuffadhee hamma guyyaa har'aa obsee taa'ee osoma isa obsee taa'u harmee koo gubbaadhaa itti dabalanii sanillee obsee dhokfadhee madaahee dhundhulee garaa keessatti gubadhee madaaheetumaan akkasuma dhuffadhee osoma taa'aa jiru abbaa koos harkana muranii irraa itti dabalamanii har'a garuu obsuu dadhabee qaataa keessa kootitti gadi dhundhumaa amma hojii mana namaallee dadhabee carraan koo carraa kararratti hafuu taatee daa'imman biyya dhiisee biraa dhufe
abbaan warraa kan bira dhiifadhe irraa na jalaa wareegame haati tiyyaa irraan itti na jalaa dabalamte abbaan kiyyallee na jalaa wareegame daa'imman tiyya raasatti na jalaa hafte daa'imman koosaniin wanna dhaqqabsiisaa Oromoo koo ani waan biraa na qarqaaraa isiniin jedhu tikeetti qofa narraa muraa tikeetti wucii maskeessaa bahuun qofa na danda'a jettee obboleettii teenatu iyyannoo gara uummata keenyaa as baatee dabarfattee jechuudha. Obboleewwan kiyya wallaahi waan akkaan qalbii nama cabsaati. Mucayyoo dheengaddaa meerii hin beektan mucayyoo wallaggaa abbaan ijilaa ajjeefamee ajjecha hamaa akka ajjeefame kan dubbatamu miidiyaa irratti garuu hunda ifa godhuu akka hin barbaannedha kan dubbatamaa ture jechuudha. Mucayyoon tunis dhugaa dubbachuudhaaf nama dhibaa nama dhukkubsa nama madeessaa mucayyoo tan argee qalbii koo na cabe jechuudha. Wallaahi akkaan qalbii na cabe. Har'a garuu daa'imman tiyya raasatti haftee jirti. Hundaa dhabee duwwaa harka duwwaa hafee jira. Daa'imman tiyya sanitti nagalchaa daa'imman illee sadiyya sa'a akkan namni daa'imman tiyya raasaa jalli jettee raasaa dhadhaabattee na jalaa bu'aa jirti. Kararra na jalaa yaatee na jalaa dhadhaabataa jirti jettee miidiyaa irratti gadi baatee dubbatte obboleettiin teenatuun jechuudha. Garuu hamma ammaatitti homaa waan har'aa garuu hin beeku kaleessallee namni waa jedhe hin jiru. Obboleewwan kiyya Rabbiin madaa akkanaa kana isin hin madeessin. Manni golli haadha ormaa mataan isaa ta'u madaadha. Wallaahi golli haadha ormaa gadi dhuffannee gadi liqimsinee waa hundaa dhossinee waa hundaa obsinee malee osoo ol baafnee miidiyaa kanarratti kan himannu ta'e garuu wanti kun hundumtuu dhugaadha. Hammam dhugaa ka jettu shakkii keessa si gashuu danda'a obboleessa kiyya obboleettii kiyya jechuudha. Jireenyi biyya namaa mataan isaa godaannisa mataan isaa dhukkuba mataan isaa dukkan alhamdulillah hundumaafuu waan rabbiin keenya nuu kenne itti shakkarree itti sabbarree rabbii keenyaaf shukrii galfinee deemaa jira dhuffannee jechuudha hundumaayyuu jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya ka qabdan mucayyoo tana karaa dandeessanii piliis qarqaaraadha. Ka hin dandeenye akka amantaa keetiitiin du'aayii akka rabbiin isii sabbarsiisu akka rabbiin jajjabina isiif kennu. Mi'attiin tun nama jajjaba abbaa manaa ofii dhabdee as baateen boonne keessatti gadi dhuffatte haadha harmee isii dhabdee ol baateen dubbanne keessa gadi dhufte garuu dhundhulli isiin keessan dhudhulte dadhabsiisee humna isiitii abbaa irraan dabalame humna isiitii ol ta'ee dalagaa dadhabdee erga jettee baatee dubbatte. Rabbiin obsa kenneef durumaayyuu obsa kenneefi keessa isiitii garuu obsi daangaa darbee maali jedhama reeka obsanii obsi yoo daangaa darbee bashitaadha jechuudha. Obsi daangaa darbee dhibee ta'a jechuudha namatti. Mataan isaa dhukkubaa jechuudha. Mataan isaa dhukkubaa wallaahi. Rabbiin dhukkuba kanaa isinitti fidin. Wallaahi akki du'aa miti dhibamanii nama ol lama keetiitu rabbi sin nageessisin. Obboleessa kee obboleettii bakkuma jirtu rabbi isaa ittisu bakkuma jirtu rabbi isaa tiksu si'i maatii kee nama bahee waan na baheef san hundumaayyuu guuttatee nagahaan gara maatii ofii gammachuudhaan deebi'u isaa taasisu. Maatii biraa baate guutuudhaan namatti deebi'u isaa taasisu. Obboleettii seenaa yoomiyyuu fayyuu hin dandeenye gubaa yoomiyyuu keessa keetii baaftee dagachuu hin dandeenyedha. Duuti biyya namaatti dhageettu du'a maatii keetii biyya namaatti dhageettu jechuudha. Obboleessa kiyya obboleettii wallaahi ijoolleen teennaa baay'ee miidhamaa jiranii ijoollee baay'ee tan sammuu dhabdeedha tan argaa jirru jechuudha. Obboleessa kiyya obboleettii tiyya biyyi keenya yeroo bilbiltu hundumaayyuu maatii kee waan gaarii irraan dhageessu
biyya keenya keessa bilbilti gara biyyaatti bilbilti taanaan sammuun kee boqonnaa sin argatu maal akka ta'e hin beekwani garuu jechuudha. Yaa hundumaafuu rabbii waan rabbi nuuf godhe hundaayyuu alhamdulillah rabbil aalamiin jennee fudhachuudha. Rabbii kennaaf shukrii galfanna. Wanti kun hin jiru waan rabbi fide hundumaayyuu danda'uudha waan ta'eef. Kanaaf obboleessa kiyya obboleettii kiyya hundi keessuu akkuma amantaa keetiitii waan itti amantuun obboleettii teenya tana yoo waan biraa dhabdeef yoo dandeesse waan dandeesseen bira dhaabbadhuu qarqaari. Yoo hin dandeenye du'aayii godhiif. Du'aayiin wallaahi furtuu hundaati. Du'aayiin kennaa caalti. Du'aayiin onirraa rahiimni waliif jedhu wallaahi kennaa qarqaarsa caalti. Obboleessa kiyya obboleettii kiyya onni qulqulluurraa akka amantaa keetiitiin waan itti amantuu uumaa keetiin kadhadhuuf obboleettii teenya bira dhaabbadhu. Rabbiin caba akkanaa sitti fidin si'i miti nama ati beektutti hiffidin. Yaa obboleessa kiyya yaa obboleettii kiyya mataan isaa golli haadha ormaa mataan isaa dukkanarraan garuu dukkanni akkanaa baay'ee nama miidha. Yoomiyyuu fayyuu hin dandeessu hamma lubbuudhaan jirtu inuma gubatta jechuudha. Yaa obboleessa kiyya madaa akkanaa rabbii sitti fidi laala akkanaa rabbii sitti laalessini. Obboleettii teenya tana du'aayii godhiif biran tarin salaata keessatti kan muslimaalee salaata 5 keessatti kan amantaa biraa hundi keessaniyyuu du'aayii godhaaf yoo dandeessan qarqaaraa bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Akkuma obboleettii teenya dheengadda meerii hin beektanii mucayyoo Wallaggaa laayivii irratti baay'ee boohaa turte akka malee ta'aa turte jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisaa baay'ee nama dhukkubsaa wanni biyya keenya irratti ta'aa jiru rabbiin jajjabina isiifaa kennu. Wallaahi isiifaa kennu ahlii isii hundumaafuu jajjabina haa kennu. Maal jechuu dandeenya wanni jennu hin jiru dhugaa wanni jennu hin jiru wanni goon hin jiru gubataatuman jiraanna alhamdulillah rabbiin qooda keenya godhe maal gochuu dandeenya ka waan rabbi nu fide hundumaayyuu itti shakkarree sabarree fudhanna. Sabriin daangaa darbee garuu kinoo akkanatti dhukkuba mataa isaati danda'eedha. Sabriin daangaa darbe dhibeedha. Dhibee yoomiyyuu yaalamtee fayyuu hin dandeenyedha. Dhukkuba akkanaa kana jechuudha. Rabbiin dhibee akkanaa si dhukkubsiini obboleettii tiyya. Wallaahi du'aayii walii godha. Bakkuma jirtaniif du'aayii walii godha. Kana mucayyoo takka ol baatu argina malee yaa obboleewwan kiyya. Ta akka du'a maatii sii dhageetteen dhaxxeena seefii galaafattee meeqa kam bar lakkaa'amee dhumu. Wallaahi lakkaa'amee dhumu. Takka lama miidiyaarra ol baatu tanaadha kan nuti arginu malee lakkaa'amee hin dhumu jechuudha fakkaattonni kana. Kanaaf obboleewwan kiyya rabbiin isin haa tiksu. Rabbiin nama waan baheef biyya namaa dhufee dalagatee waan baheef karoorfatee kaayyoo fi guuttatee maatii nagaa biraa bahisan guututti deebi'ee gammadee haara galfatu isaa taasisu obboleessa kiyya obboleettii kiyya nama osoo gubatu asirraa deemu osoo hin taane nama xaaree laffa'ee dadhabee bu'aa dadhabbii ofii san argee irraa gammadee maatii ofiis gammachiisee maatii gammachuutti gadu rabbiin isaa taasisu obboleessa kiyya obboleettii kiyya. Wallaahi yaa obboleessa kiyya nagaan baatee nagaan galuun waan na xiqqoodhaa miti garuu nuti waan xiqqoo fakkaachuu dandeessi. Nagaan bahanii nagaan galuu jechuun qabeenya caale warqii caale wanti itti madaalamu hin jiru jechuudha. Nagaan mana keetti maatii biraa baatitti nagaa itti galuun jechuudha. Ati hiree qabda yaa obboleettii tiyya tan maatii guutuu biraa baate guututti deebite jechuudha. Rabbiin hiree si haa tolchu obboleettii tiyya. Rabbiin sin gaddisiisini gadda akkanaa rabbiin sitti hibbitiin obboleessa kiyya obboleettii tiyya. Wallaahi rabbiif jedhee sin jaaladha. Rabbiin bakka isin jirtanitti isin haa jaalattu. Bakka ofii jaalatu isin haa kaawwatu. Tika ofii jira isin haa oolchu. Siif maatii keetiillee rabbiin isin haa tiksu. Obboleewwan du'aayii waliif godhaa wal bira dhaabbadhaa isiniin jechuun jaaladhaa. Hordoftoota kiyya isin jaaladhaa isin kabajaa akkasumallee ilmi namaa yeroo dubbatu hin dogongoraa. Yeroo waa dubbatu dogongora hedduu uumuu danda'a. Aniin dubbadhu dogongora ofirratti hin argu. Garuu ati
caqaftu na dhageeffattu dogongora narra arguu dandeessa waan ta'eef hanqinni jiru dogongora jira koomentii jala naaf kaayaadha isin jaaladha. ربنا أولي سنا جالت توقع فيديو براتي كل التيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.